argitan uffata nagaa uffadhu siin durba in sirbin immoo qaama keessa taran sirbuma dhiisi tokkoffaa hadda addunyaa irratti gubaan kunuula ganama keessaa saati ganamaati mallee qursiin nyaanne suma argeetan viidiyoo waraabe malee gubaan akka ni cimu garuu gubaan nadhaamu kayyabni shagalamee jennaan achumaan dhaabata gubaan ni bor immoo akiraa jechuudha galtee ba'uun hin jiru achumatti qaqayyaramuudha gar tokko dhumee jennaan gar tokkotti qayyaramuudha malee waan tokko achiin baattiin galaan hin jiru kana yaadadha amma biyya namaa wanni namni deemuuf dalagannee biyya ofii gallaa jechuudhaaf deema akkuma kana biyya addunyaa yoo dalagatte yu nyaatta borii isaa akiraatti malee achi waan haa qophaa'ee jira silas du'ee hoo maa inni maal tachi jira deebii jira moo isa jettan mataa keessa balleessa maaliif jennaan akiraan namni addunyaan kun akka nama biyya ormaa dhaqeeti biyya ormaa namni dhaqeeti akka tu'oo dalagate ingala nagala bakka guuttadheera jedha akkuma kana amma nu tikeetti kutanne biizaan nu ergame jira tikeettiin kutamuu bicha tafe tikeettiin kun immoo maayin du'a kanum tikeettiin nu mee dhufee jennaan assalaamu alaykum akkuma kana akkuma madaamiin adda kaati adda si kuteen nu tasaafari siin jettu akkuma kana malee waa biraa miti akkana isiniin jechuudha amaarifaga assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ወንድሞቼ ወገኖቼ እህቶቼስ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ስድብ አይደለም እኔ መልእክት ማለት ነው እናንተ አማርኛ የኔ አማርኛ ትንሽ ትራካለ ትንሽ ይገባል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ማለት ነው እኔ ያልኩት እዚህ ላይ መታችሁ ትጨፍራላችሁ ሞት አለ ሞትም አለ መቃብር ውስጥ እሳትም አለ ጀነትም አለ መቃብር ውስጥ ስራችን ነው የምንበላው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም እዚህ የሀገር ሰው ማለት ነው እዚህን ከመጣው እኛ ምሳሌ ነው ሱዳን ነው አለው ለምንድን ነው መጣው ለስራ ነው ተለውጬ እገባለሁ ብዬ ነው አይደል ያው መቃብርም ያው ነው ስራችን ነው የሚበላው እሺ ቪዛ መጥቷል አሁን የቀረው ትኬት ብቻ ነው ትኬት